السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت كنا كم جت بقى تنجتشا غيار مال قبديسي رفي أكو ما تدري قبة ترجتن مجأيو مختار تبوت الإيسة تبرا أسباسه إجتي إساني ساتلو دي مچودا مالف مختار مجأيو بوته يتوبي أسنوباسو الإيسة مجأيو براس باسه إنو نسباسه بدي وبولتي سيتيمو هريا سيتيمو وبولتي روزا تيمو إنو نتاس باسه تام فيديو راس باسه mee isinummaan tolchaatiitti intala waan kana laala eenyu mucayyoon inni as baase tun taminni iccitii akka dhageetti ta inni butete argetti kan garraa viidiyoo isii mul'isuu didee as baasaa tureef maaliif sababiin mucayyoo bute sanan gamma as baasuu didee wanti ta biraa as baaseef maaliif duraan ta fuudhee dheedhee suuraa maxxansaa ture deebi'aati of duuba dachaati viidiyoolee guutuu laala ammallee immoo ta amma gadhiise tana ta dhingadda as baase bareedduu takka as baasee jira maashaallaadha isiin eenyu ta duraanii sun eenyu kan jedhu amma iccitii aan isiniin mudeema kijibni hin barbaachisu boruun isaa xilamtan jechuudha mee wajjinuu kan laalute asirra laala tun eenyunni ta duraa sun eenyunni tun ta amma asii argitan tun eenyu mee laala waluu fakkaatanii mee kun akka tolchaati ilaalame as dhaabee isin mul'isa tuni mucayyoon tun fuullisi gadheeraadha tuni akka laaltanitti cee kullee ilaala taachirra argisuun hedduu furdoodha tuni fuulli gadheeraadha funyaan isillee nyaara isillee ilaala adda argitanii miti tolchaati ilaala kuniif kunillee mucayyoon tun boqoon kun guutuudha tun immoo gadi fuula akka gadheeraadha gadi kadhatee jechuudha laalame argitanii miti tolchaati ilaalas gubbarratti mee namni akkanaa mucayyoo biraas baasittan okay amma taan bira dachaana mee laala tareefisan nyaarri isii kun hedduu tareefite duraa san nyaarri isii tun hedduu dheeraa wayitidde tun immoo fuulli boqoon isii kun guutuudha funyaan akka reefsan fuullis gadi dheeratu akka reefsun fuulli dheeraadha mucayyoon tan immoo fuulli geengoo wayitii fufurdaa boqoon gamaa gamanaan asirra akka argitanii jirtaniimi sun fuulli gadheeraa nyaarri kun hedduu akkanaa achi dheerataa akkasii boqoon guutuudhaa tana funyaan illee kareefi sun akka dhaabbatee gad dheeratu kan mucayyoo reefi tatanaa immoo akkasii gad dheeratu ija isiitu waa hunda laala garaagarummaa inni qabdu namoonni hedduu tuni mucayyoon tuni warri shakkee jiru roozaa fakkaattichaa jiranii obboleetti roozati moo fira isiiti moo maal isiiti mee wajjinuu iccitii isin jalaa gabbaasu deema as nu baasa waa hundaafuu ta'een amma dhufe amma fidee dhufe tana maashaallah jedha ta duraanii sun immoo buta jedhee ta mul'isaa ture eenyuun isiin suuraa san argitanii jirtan jechuudha warroonni yuutuub chaanaal bitachuu barbaadan gatii isaa hir'isnee jira jechuudha akkamitti hir'isnee maaliif hir'isnee kan jettan taate gatiin isaa kan duraan ittiin gurguru meeqa riyaala suudii 4,500 yookaan dirhaama dubaay 4,500 ture yookaan immoo doolaara 1,250 warra doolaara hin beekan jechuudha doolaara Ameerikaa akkasi gurguraa turre amma gatii gabbuusne jira maaliif sharafni dura ittiin gurguraa turee fi sharafni amma waa wal qixxaa'eef kanaaf riyaala gatii gabbuusne jirra riyaala 3,000 fi garaagarummaa 1,000tti gad deebisne jechuudha riyaala 3,500 qofaan kan ajajaan dalagamu YouTube channel jechuudha kan isiniif dalagame turtii hanga baatii lamaa keessatti isiniif tarakkabsu jechuudha akkamitti gurgurree kan jettan taate jalqaba mallaqanii kafaltan achiin booda guruppii jira guruppii keessatti isin naqee telegiraam keessatti dhuunfallee barbaadan karaa dhuunfatiin telegiraamaan viidiyoolee isin barsiistu suuraa tamneel tolchuu kan viidiyoo irra kaa'attan chaanaalli keessatti akkamitti akka dalaguu dandeettan isin barsiichuudha akkasumallee editingillee akkasumatti kaapkatii fi kaayin maaster paawur daayireekt saayibarliink kanneen kan akka isin barbaadaniin filmooraa kafeetaniin hattaa yoo adobe piriimiyer piroo barbaadan kompiitara illee kafeetan taate kan isin barsiisu ta'e online irratti jechuudha akka fedhii keessaniitti
akkasumas viidiyoo akkamii edit gootan akkamii chaanaala keessa irratti guddatu dandeettan gorsa tokko wajjii fi akkamitti waa'ee YouTube illee waan barachuu barbaadan keessallee isin barsiisaa jechuudha. Hanga sanitti jalqaba mallaqanii kafaltan achiin booda chaanaala maqaa keessaniin fi lakkoofsa keessaniin ni bana. Itti aansuudhaan isin gruppii keessaniin haga isin barnoota kana fudhatanitti ani hanga baatii tokkorraa kaasee hanga baatii lamaa yoo akkam ture yeroo tokko ajandaa adda addaa jiraate yoo viidiyoon ilaalalamin hanga baatii sadii illee turuu kan danda'u jechuudha. Nama as tokko barbaadutti sanii asittis jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti isiniif tarakkabsiisu jechuudha. Hanga isin tarakkabsiisu. Eega isinii tarakkabsiisu isiniif kenneen wantoota isin dhibu tokkoon nama waan ofii dalagu adda dalagee liinkiin ergateen viidiyoo isallee hanga baatii jaatti sheer gochuun nin gargaara jechuudha. Akkasumas waan adda addaa wantoota guguutamu chaanaali tokko yeroo banamu yeroo identity gaafatu yookaan paaspoora yookaan mattaawoqii adda addaa ni gaafata. Sanniin san qopheeffatanii yeroo fidan ittiin guutuuf waan guutaa jedhu yeroon fi baraan wanti haarofti dhufuun beekamu adda seerri jijjiiramuun waan guutamuu barbaaduuf ani gargaara guutaa fi jechuudha. Qopheeffatanii kennatanii na yaadachiisanii ani guutaa fi barnootas kennaa fi sheeris gochaa fi waa hunda godhaa fi jechuudha. Gargaara haala saniin sheerilleen waa hundaanuu haala kanaan gurgurra jechuudha. Kanaafuu warroonni bitachuu barbaadan lakkoofsa kiyya hanga amma iskiriin gubbarratti argaa jirtan kanaan WhatsApp qofaan dubbistanii warra bitachuu feetan bitattanii ajajanii haala kana fudhatan. Lakki kan ajajamee baatii takka lama turu hin barbaannu. Kan lafa jiru barbaanne jettanii kaashii kan lafa fudhatanii jiraatan kan akkasillee guutanii qaban jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka subscribe 4,000 ol jechuudha. 5,000 fi 6,000 ol 8,000 hanga 10,000 22,000 37,000 40,000 jedhaatiin chaanaala gurguddarree warroonni barbaadan kan akkasitti jaayiza goonee lafa kennillee waan jiruuf kan akkasillee gatii waliigalleetiin fudhatan jechuudha. Akkasitti san gatii akkuma chaanaala dandeettanitti fudhatanii jechuudha. Sanni illee jechuudha gatii akka duraanitirra gatii gabbuusee jira. Makakkalinya godhee jira. Sharafa wajji deemaa jira jechuudha. Reyaala Suudii 3,500 yookaan dirhama jijjiirama barbaada jechuudha. Yoo dadhabbii maaliif akka dadhabee maaliif akka gorsa adda addaa jechuudha. Namoota tokko rakkoo adda addaatiin immoo chaanaala isaanii narraa bitatanii ka'aniitiin dalaguu dadhabanii yookaan immoo rakkoo adda addaatiin haalli mijaa'uudee bakka tokko madaam dhoogitee mana keessatti dalaguu dadhabaniitti shabaka irraa cufanitti ammaaf hin barbaadu booda bitadha kan jedhanii kan gurguratan kan ofii gurguratullee ni jira. Yeroo deebisanii gurgurtan nama itti gurgurtan isaaniis gruppii isin haqee isiniif barsiisee biyya isiniif jijjiiree waa hunda maqallee isiniif ni jijjiira. Akkasumas ammas namni akkasii kan irraa fudhachuu barbaade yoo jiraate kan akkasii lafa jiru kan subscribe 4,500 qabullee kan jarallee fudhachuu kan barbaadan taate aanuma dubbistaniitiin keessaa isin filachiiseet isin wal quunnamsiisee walii galtaniit kan fudhatan ta'ee jechuudha. Lafa jiru bitachuu barbaadan keessaa na dubbistaniit irra guddaa barbaada kan akkanaatiin hangittanii gatii walii yoo kan gallu taate haala saniin fudhachuu ni dandeettan jechuudha. Akkuma argitan Tuni mucayyoon jaartii Muktaarii miti. Jaartii Muktaar dura argitan sani maaliif dhoysee tana as baase. Tuni eenyuun mee koomantii jalatti osoo ani isiniin himin. Mee wal fakkaatanii isinummaan hima. Mucayyoon tuni fi taamara isin mul'isatu wal fakkaatanii. Hima isiniin jennee jirra. Koomantii jala barreessaa osoo ani isin himin barreessaa koomantii jalatti. Wal fakkaata moo garagara moo maaliin? Dhalaa biraa as baase moo dubartii biraa? Tabiraa as baase moo tama duraa samtu tana? Akkasii amma cisiisaa barreessanii jirtan koomantii jalatti warra barreessanii miti. Tuni mucayyoon akkuma argitan taantu jaartii Muktaar fakkaata. Tuni immoo jaartii Muktaarii. Ananatti hin fakkaanne. Maaliif yoo kan jettan taate tuni mucayyoon naachuraaliidha. Tagaaf duraa sun immoo meekaappiidha. Isin himuu fi dhugaa dubbachuuf anummaan hin agarree viidiyoo kana argee gaaf duraa yoo argu mucayyoo meekaappiitti dibanii nyaara kana meekaappii kuulii isii wajjin hin deemne itti dibanii rooza itti dibee fakkaate waa hundaaf roozaatti galatoomi garuu kuuliin filannoo kan itti dibde dubartoonni haa barreessanii gurraacha silaa itti dibuu hin qabdu silaa xiqqoo ka kalarii fuula isii wajjin deemu itti dibde gurraacha itti dibde nama biraa fakkeeste anuma hanuu ilaalu mucayyoo gaaf duraa agas hunda bareedduu fuudhee natti hin fakkaanne gaaf meekaappiin arge namni bareeddi jedhame roozan achi sinaa ergite hin bareeddi naan jetti mucayyoonni fuudhe agas hunda bareeddu suura irratti akka argetti jedheetiniin dhugaa dubbachuuf agas hunda bareeddu jedheetiniin tilmaamee ture amma yoo as baatu maashaallaadha bareedduudha Muktaar baggammaddee waa hundaafu ammas umrilleen xiqqoodha
alhamdulillah dura dullootu maasii takka fuudhu deema baga sitti haftee dulloota illee jennaan dulloon hin aarina jechuudha. Keerimaaf dulloon isinillee jechuudha asii fuudhu barbaade keerimaaf xiqqoo fuudhellee mabruuk jennee jirra. Dullootaan jennaa waan biraa keessa seenaa kan dura dhalaa hedduu fuudhuuf lallaalee jira jechuudha. Ana beeka jechuudha. Kanaafuu baga dhiisee biyya galee fuudhee jechuudha. Keessattuu baadiyyaa keessa ijoollee baadiyyaa baga maddeechuu fi asitti as ba'ee wanni tana jedheef duratti akka piraankii sintonni jedhee waa hundaafuu garuu achirratti waan ofii dura dhaga'ame himaa jira jechuudha. Yeroo laalu meekaappii duraa yeroo laalu xiqqoo nama bira fakkaata. Egaa sun dhugaa hin bareeddu. Meekaappii sanii yeroo argu kan viidiyoo aruuzaa kan ganne kaamera ibsanii mul'isanii jechuudha. Kaasitti immoo amma naachuraali noormaali jechuudha. Akka dhalateetti osoo waa takka hin diddibattiin as baate bareedumsi kanaan beekama. Osoo gaaf duraatu waa takka itti dibuu baate akkana gabbaase siraa bareeda ture jechuudha. Aruuzuma uummannumaan sargii irratti isii argeeyyu nama bira itti ol fakkaatu dandafa yoo guyyaa bira eega isiin dhiqattitti deebi'anii ilaalan malee jechuudha. Kanaafuu Muktaar baga gammaddee jechuudha. Asumaan caaltullee baga gammaddee Muktaariin argachuu keetiif isin lachuu baga gammaddan horaa bulaa lama ta'aa ciisaa lakkuu dhalaatii kaa'e isin hin jenna. Asumaan warra jaartiin argatiin warra fuudhiis rabbi isiniif haa kennu jechaatiniin baga gammaddeechuuf dhufe. Asumaanis baga gammaddee qofallee osoo hin ta'in namootaan galatoonfatu barbaadu jira jechuudha. Kan akka Roozaa bira dhaabbattee obboleessisii achi bultee dhayxee eessarraa baalirraa kaatee dhuftee isii mucayyoollee meekaappis goggootee fi isii godheef na fakkaatee nama birallee balleessan beeku. Dhugaa dubbachuuf meekaappii san inni balleessanii agarsiisuun meekaappii natti hin bareednan yaada kee isin kenna amma akka bareeddi maashaallaadha. Roozaa achi kaatee dhuftee waa hundaan bira dhaabbattee obboleessi kiyyettee fuusistee maal jettee deemtee baga gammaddisi baga galatoomsin jedha. Waa hundaafuu Roozaan haa galatoomtu achirraa kaatee kan dhufte hedduu galatoomi jechuudha. Akkasumas jadiidi fi firoofaa eessaa ka'anii kan dhufan jadiidi firoo Hararraa Dirreedawaarraa kaasanii achitti hanga baadiyyaa teennaa dhaqanii akkasitti bira dhaabbachuu isaanii hedduu haa galatoomanii karaa keessatti illee galatoomayyuu hin jenneeni asumarratti uummata fuulduratti galatoomaa isin jechuu barbaada. Obboleessa keessan bira dhaabbatanii hiriyyaa keessan bira dhaabbatanii asitti Yamanitti wajjin dhuyine nyaanne jettaniitiin achii kaatanii kan dhuftan Usmaan illee eessaa akka dhufu hin beeku karaa baalee ta'ee bakka biraa ta'e hin beekne fagoomarraa dhufe innis ka achi jiru innis as Yaman wajjin ture isa Muktaan asitti wal argullee baatan arganna fakkaate osuma as jiru deeme wal beekan jechuudha. Innis eessarraa ka'ee achi dhufee hedduu haa galatoomu. Akkasumas Osheelleen fagoo miti Adaamarraa Osheelleen haa galatoomu Umariis haa galatoomu walumaa galatti Dambal miidiyaa illeen eessarraa ka'ee achi dhaqanii namoonni hedduu jechuudha. Kaameraamaanonnis Finfinneerraa ka'anii kaameraamaanonni viidiyoon isin ilaaltan agarsiisuun haa bareedu baatullee garuu waan ta'e hin beekne garuu kaameraamaanonni sila jarri ciccimoodha Finfinneerraa waamnee kaameraamaanota ciccimtuu fiilmiilee Amaariffaa kan TV fi yuutuuboota gara garaatti irratti argaa jirtan warroota waraabbii fi editingii dalagu jechuudha. Kaameraamaanonni kan beeku warroota ciccimaadha ka achi dhaqee irraa waraabee kaameraa bareedaa isaa 5D Mark 4 faa qabataniitiin akkasumatti laayitii bareedaa qabatanii halkan hundas viidiyoo waraabaa turanii isaanis hedduu haa galatooman jechuudha. Akkasii warroonni walumaa galatti Muktaar maddee fi caaltuu maddee aruuza isaanii irratti dhaabbatanii wajjin dhaabbatanii akka maatii akka obboleessa akka hiriyyaa bira dhaabbatanii hedduu galatooma isin jedha. Hedduu isin galatoomfachuuf isinillee dirqama asuma keessaa namni achi dhufee osoo hin waamin ka bakka fagoorraa dhufee osoo hin waamin irraa fadhii jiraate dhiifama irraa ta'ati waa hundaafuu hedduu galatooma isin jedha. Hedduu namatti tola aruuzni illee akkuma an hawwii kiyya ture aruuza bareedaadha. Aruuza amma namoonni hedduu makiinamaa fi motora fa'aa addachaa jiran hatta baadiyyaa keessa iyyuu farda dhiisaa jiranii aadaa balleessaa jiranii akkasiin deebisee fardaan godhu saniin hedduu namatti tola. Baay'ee nama gammachiisaa baadiyyaa keessa godhu namoonni tokko tokko sila amma gaduu bayanii namni xiqqoo magaalaa ture biyya galillee yoo fedhe aadaa ofiisan dhiisatiniin wanta godhaa gadi bayeetiniin makiinaa fa'aan liimooziin fa'aa jechuu danda'a waan adda addaa jedha. Isaan akkas godhanii maashaallaadha. Waa hundaafuu namatti tola. Muktaar fa'aallee baga gammaddan caaltullee isin jedha. Amma as bayanii isaanis viidiyoo bareedaa akka dalagan sanaaf osoo hin ta'in cimaniitiin diraamaa bareedaa fi piraankiilee adda addaa akkasitti halaala ofii wajjin amma yoo dalage
hedduu namatti tola isin jedha waa hundaafuu warroonni bira dhaabbataa turtan isin hundallee isinis galateeffatuuf galatooma isin jechuuf dhufe akkasumas hordoftoonni koomentiin keessan dura irraa kaastanii hawwiin isin Muktaarii qabdan eebbisaa turtan hedduu nama gammachiisaa akkuma isin du'aa himateessa jechuun walumaa galatti rabbi jaartii bareedduu kenneef jira keessa isillee akkasumatti rabbi haa bareechuu fi jenna akkasii isinillee hordoftoonni hundi keessanuu galatooma isin jenna viidiyoolee akkasii daawwatanii laayik gootanii jabeessan koomentiin keessan nama bashannansiisa namatti tola nama jajjabeessaa hamilee namaaf kenna hedduu galatoomaa isiniin jecha hanga ammaa waan daawwataniif galatoomaa irra deebisaadhaan qophiin kenna kan har'aa yaadni kee har'aa gabaabumatti namootanis galateeffatuu fi Muktaarillee asirratti baga gammaddachuu fi walaa koomentii barreessee fi baga gammadda jedheen beeku bilbileef illee baga gammaddan jenneen aruuzallee riikardii maqabee fi baga gammaddan jenneen walumaa galatti viidiyoo irratti Muktaaris caaltuunis baga gammaddanii jechuudha amma egaa bakka bareedaa geettan booda isiniin jedha jechuudha baga as geettan baga gammaddan bakka guddaa geettanii akka isin arginu hawwii qabna waan bareedan akka aspaata YouTube irratti illee hawwii guddaa qabna caaltuulleen chaanaala ammaanuu banattee jirti liinkii Muktaar jala ni jira jechuudha achi seentanii daawwachuu dandeettan jechuudhaan galatooma isinitti haa tolu nagaan nuuf turaa baay'ee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh